Egaa hordoftoota kiyyaa waan beekan irraa olii qooduun bareeda jedheeti yaada. Distii teessan jalqaba gisee sileessitan jechuun amma fakkeenyaaf distii faaraatti akka sileeffamu jedhamee namni hedduu yaaduu danda'a. Garuu immoo distii makamuu haa ta'u, maxbashaa haa ta'u, maxbashaan inni hin qabatu distiin akkasiin jalaa hin qabanne yoo barbaadan dhadhaa itti bassa. Oduu danda'ame kaa xiqqoo walakkaa akkas ta'e bareeda ture garuu hangama mana qabu. Distiitti danfisee jira jechuudha. Itti bassee jira dhadhaa osoo hin baqiin lafa jiru ture. Distii jalqaba guddaa kanatti bassee eegasii gara xiqqoo dabarsee dhadhaa kana immoo fayyadamuu dandeettan. Maaliif jennaan distii kana eega dhinneen booda jechuudha kan itti danfee itti bassee kanaafuu dhadhaan qulqulluudha. Akka distiin keessan isin jalaa hin gubne haga tokko bareedaan kanaan dura akkas godhee waan na hojjeteef wanni kun kan isitti agarsiisaa jiru maashaallah tabaarakallaa distii kanatti hojjetee jira yeroo jalqabaatiif istoofillee jechuudha maashaallah tabaarakallaa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jirra jirtu obboleeyyan kiyya jaalatamuuf kabajamoo akkam jirtan fayyaa keessan yaalamanni isaa namni keessan dalagaa fi ammaal fakkatiin jaa obboleeyyan kiyya nabira bareeda alhamdulillah isin biras bareeda kati hawwii kee yeroo maraati itti aansuun ganama kana manaa bootti ture daftara wayiitii fi kophee garagaraa ijoolleedhaaf orda namna godhatee ajajee ture. Isi bilbilanii kootu dhufee jiran jennaan bahaa jira jechuudha akkuma argitan maaksii fayyadamee jira. Gaaga gisee tokko kaa'ama namni tokko irratti waan namni jedhuuf maaksii uffataa jira. Asitti immoo eegachi gabaa galeen booda waan galu zaytunaa nyaataa jirti ijoolleen zaytunaa hedduu jaaladha maashaallah tabaarakallaa jedha. Zaytunaa san gadi taa'ee uffatallee jijjiiranne maaliif ree booda natti babba'ata hojii waan ta'eef akkuma seeneen viidiyoo san godhuu barbaade. زيتونة اللي فانيا انتري ما شاء الله تبارك الله كنو دفتر اسكريفتو بيكي جالت دايرو كمو garuu kunillee bareeda amma haaraa jennaan uma fide daftara abbaa luukii 50 fidee jira abbaa 30 daftarri bareedni hin seenne tasoddoma naan jettillee ijoolleen baay'ee nama 3 kama 50 galcheef jechuudha 32 fi 50 waan luukii muraasa garaagarummaa qabu waan ta'eef 32 bittan 50 bitaa baay'inaan garuu ijoolleen fakkeenyaaf ijoolleen maan ta'ennaa ijoolleen xiqqoon shantama binnee simisteera gara dhumaati rafa deebinee kabinuu jira akkas lama sadii biturra ka dhibbaatiif ka shantama bituun bareeda 32 osoo bituu waattanii bareeda jedhee yaada ka dhibballee darzana tokko jechuun sadii ashagama fireeja hagun amma darzanaa miti argartan kun fireeja jaan ashagama abbaan dhibba egaa ofii kiyyallee waan tokko bitadhee jira waan sookeetti istoofii nan bite sunillee bakki sookeetti kiyyaa ol na qabu dide achumaan isallee bite daftara kun argaa jirtan daftara raadikaala isa bareeda jechuudha raadikaalli kun tokkoffaa fi lammaffaa qaba uummata qashtii maashaallah tabaarakallaa abbaa dhibbaa fi abbaa shantamaati ka galche namoonni barbaadan ijoollee teessanii sarpiraayizii akkasumas sarpiraayizii uffataa ta'uu danda'a daftarri immoo dirqama giddii ampuulii tanallee barbaadeetiniini waan irratti achi sakkaata sookeetti maxxachi sakkaata hin girgiddarratti hin ifti jechuudha so ka mataa gubbaa suusaniif itti godhame noormaalii ka ampuulillee ka mataa gubbaa san irraa baaftanii itti godhuu dandeettanii asitti immoo chaarjara bitadhee ofii kiyya eegaa viidiyoo jalqaba argitan kan ammoo kun asitti aaneetiin jira hagadhuma viidiyoo kanatti tura laayik sheer gochuu hin dagatina hundi keessanuu viidiyoo laayikii godha chaarjarii kanallee bitee jira gatii sana gaafachuun keessa hin oolu gara keessatiin heeloo jedha namoonni barbaadan keessan isinitti hima gatii anadha dubbadhe kana booda ni dabala waan ta'eef meeshaan namni akkasitti hin hubatu akkasiin ja'a warri na gaafatu barbaadde yoo jiraattan chaarjariin immoo rakkoo miti qashii 850 bitee isa orjinaala ka 600 jira chaarjariin jechuudha eegaa makkafaafaya kanallee bitee jira wallahi in kaasaaf hin kaasuu hin beeku kama namichi naan jedheen bite jechuun istoofiin tachii suni haayilii guddaa barbaade naan jedhe gizee irraa bitu namichi sookeettiin isaa immoo sookeetti jiru keessaa bareeda jedhee kana qarshii 2000 bitee jira bakka 6 qaba abbaa sookeetti 3 hiisanii fi kalamaa sanis 3 qaba jechuudha kunoo bakka sakkaan kana gamanni isallee furdaadha kanatti ilaalan bareeda fakkaata kaa hundaafuu meen ilaalla agartanii onni isallee guddaadha kana garagalchee isinitti agarsiisaa kun agartanii 250 volti jedha guddaa fakkaata kaataan immoo beeku ani namoonni mana rifeensaa fayyadaman irraa bitatan jedheenitti gurguree jira gamanni isaa maashaallah baay'ee dheeraadha meetira 5 meetira 5 moo meetira 4 jeesil lakka'ee ilaalle garuu baay'ee guddaadha haa ta'uti kan istoofii kiyyaa fi bite jechuudha hordoftoota kiyyaa ammaan kana sakkaaneetiin irratti hojjenna namoonni akkaataa fayyadama isaaniitti viidiyoo kaleessa laaltanii dhugaa dubbachuuf namoonni tokko
nama hundaa miti jal'istanii warri namatti bilbiltan jirtanii wannuma namarraa hin binne tokkoof jechuudha nama taazabee qaba waan ta'eef yoo waan tokko gadhiisu keessatti bilbila namni muraasni ofii waan san hin bitu bar kun akkamii kun akkasii atama fakkeenyaaf kashtiitii abbaan fedhillee ta'u bitachuu yaadde taanaan itti qophooftee yeroo sanitti nagaafachuu dandeessa jechuudha an fakkeenyaaf waan asirratti barbaadde tokko yoo amma bitachuu yaadan qabaatiin gatii sitti mubaadhus sin fayyadu jechuudha gaafati bitattu sun gatii haarawaa yookaan qannasa jira yookaan dabalee jira gatii asitti immoo hixaanallee bitadhe ani hixaana hedduu jaaladha hixaana malee buna dhuguun bakka hin beeku ani hixaana hedduu jaaladha dhugaa dubbachuuf hixaana gosa tokkollee hin jaaladhu jechuun gizee gurguru walitti makeetiin namaaf ordarii godha waan ta'eef illee baradhee jira hixaana takka itti hoogice hixaana waan itti fakkaatu jechuudha hixaana kobbee kanallee hedduu jaaladha isillee fuudhee asitti immoo hixaanni taarika waddade aynaa hedduurraa garuu aynaa gara 10 gimmaasha bitee gimmaasha qarshii 1,000 bite sin ajaa'iba gimmaasha garuu hixaana gosa hedduu jechuudha ani hixaana akka kooshee tokko hin jaaladhu ayna mata akka bitanii hedduu godhan tokko hixaana adii qabaa hixaana gurraacha qabaa piinkii kunillee hixaana baay'ee urgaa'u hixaana gara 10 yoo dongoruu baadhe isa gimmaasha bite gimmaasha 1,000 jechuun kiiloon 2,000 jechuudha maashaallah garuu urgaan isaa maashaallah sinja isallee bitee takobbee sanillee bitadhee jira amma meeshaatti irraa qannafannaa ani akkanatti aynaa tokko bituu hin jaaladhu gizee tanaan dura namni narraa bitullee bunaaf sukkaara aspeedaa wajjin akkanatti gosa 6-7 gosa 8-9 walitti makee kiiloo mazana jechuudha baradheeraa illee mana kiyyaaf tasuuq irraa bitaatiin fayyadaman sun hixaanatti fakkaatu hixaana illee hin jedhuun akkanatti baradheera waan ta'eef itti ol guute irraa gadi qannasna egaa hordoftoota kiyya warri egammaa laaltan laayikii gochuu hin dagatina gara viidiyoo itti aanutti isin dabarsa hundi keessanuu laayikii sheerii gochuu hin dagatina namoonni meeshaalee garaagaraa barbaadan immoo lakkoofsi kiyya duwwaa 9 duwwaa 21 duwwaa 673 gara dhumaatti barreeffamaan isinii kaayaa achirra qabattanii keessan dhufuu dandeettanii isheetii babbareedoo warri barbaadan uffata dhiiraa meeshaalee mana keessaa firaasha waan faraarrashamu kana namoonni baay'een dubbisaa jirtan rakabootii bunaa barbaadan isinii wajjin dandeettan mirga keessan sinii qofallee barbaadan dandeettanii rakabootiif sinillee walirratti meeshaa isaa wajjin dandeettan jechuudha obboleeyyan kiyya rakkoon qabu meeshaa xana tanatti irraa qannafadhee jira kan guduunfinee kenne amma kallattii maan eega gabayaa dhufnee booda kan nu bira taa'uun hin jiru namoonni koddaa kanallee barbaadan na biratti hin argattanii koddaa bishaanii na biratti sa'aa takkaaf callisee taa'uun hin danda'an taa'ullee silkii ilaala malee hin taa'u jechuun dasnan jedhuun baranne wallaan hedduu nama hojjetudha nama hojiillee hedduu jaaladhuura taa'ee akkas akka namaa sanaa sa'ee maal hin jaaladhu waan akkasina cinqa bakka gabayaa deemee fidee dhufe kallattiimaan gara viidiyoo kan waraabee geesse immoo kallattiimaan gara laaqana sa'aatiin darbeera irbaatumaaf hojjechuudha adeemaa akkasumas istoofii kan nama hedduu ordarii godhate waan ta'eef meetti hojjetu nutti agarsiisuu warri jettan anillee yeroo jalqabaatiif itti hojjetu heeda kaadistii kanallee kunoo amma distii kana ni sileessina jechuudha ta'es ta'uu baates fudhadhee jiraan ammaan tana yoo inni kan gubu ta'e itti qannafatuuf na tajaajila waan worooma qabu waan ta'eef waan kurree isaa qofa eeggannoo barbaada malee masaawutii waan ta'uuf wallahi qabannaan isaallee hedduu natti tolean meeshaa natti tole tokko osoo natti tole jechuudha gizee meeshaa namaaf fuudhu kana mana kiyya meeshaan duraa guutee jira garuu yoo meeshaan natti tole hin fuudha jechuudha bakka maaliif fedhage keessa kiyya gammachiisee maal rakkina qabare hojjadhe bitee dheetiruma fuudha qabannaan isaa kunis natti tole gurri isaa kunis kamastaawutii kurree isallee natti tole jira waan ta'eef yoo inni akka distiitti na tajaajila akkuma distiitti tajaajila yoo inni mootu kan akka distiitti hin tajaajila natti toluu baate immoo waxii itti baasuuf na fayyada jechuudha gizee sagantaa garaagaraa waan aynaa tokkooti irratti waxii duqqaa guddaa yoo baastan abbaa sadiiti yeroo jalqabaa tokko dhabee ture as dhiyeenya kan ammoo meeshaa namaa yoo laaluu deemu argee jennaan firee lamatti fide firee tokko namni barbaadannee jira firee takka jechuun seerii tokko fireen 3 jechuudha ana harka kiyyan jira of duraaf immoo injiraaf injiruu isaan beeku jechuudha akkanan isin jaa hundumaafuu amma kallattii maa gara dalagaatti seenna jechuudha obboleeyyan kiyya osoo gara hojii seenin dura distiiwwan kana haarawaa baasnee dhinna asitti waa hojjetu yennaa mitiiree isaaniin beekan bashoreewwan wallaa bashoreewwan tareedduu jaaladha garuu hedduu na aarsanii gatuufillee garana nyaatani jechuudha isaan lamaanuu hedduu natti tolu bakka jechuun wanti isaan na aarsaniif bakka akkamisin jee gizee haala naamusaan ima barsiisne garuu haga tokko gizee tokko nama aarsu
Gizee waa hojjetan nama jala deeman gizee akkana waa hojjetan nama jala deeman san sanuma haa ta'uti amma distii kanaa dhindheetumaan gara dalagaa kennaa seenna jechuudha hordoftoota keeyyaa distillee jechuufi miti akka kidaan isaaniitilleedha distilleedha jedheetiin yaada'an garuu ammatti godhe ilaalla kallattimaan isa eega dhindhee lollaanee geessineen booda karaa hojii keenyaatti taarraa jechuudha. Wanni maaf xaa'oonni magochuuf qulqulleessumaaf malee wanni hin qabu shikii keessaa baasee yaa'u ani uffatas ta'ee meeshaas jechuun ana qofaa miti jedhee yaada natti hin tolu yoon dhiqin shunkurtii qullubbii adii timaatimni keenya kun asitti qophaa'ee jira kallattimaan gara hojiitti seenuudhaaf jechuudha. Kanaafuu hundi keessanuu viidiyoo laayikii godhaa asitti sookeettii sakka'ee jira sookeettii kaleessanii dogoggoree gizee meeshaa kana sirreeffadhu. Girgiddaa gara ga'aan isaanii xiqqoo horsiisuu qaba ture sookeettii jalaan baasuuf garuu akkasiin goone haa ta'uti ammaan sana kun diivaydarii kanatti sassaka'ee jira. Diqqoonatti hin tolle biffee san duuba dhaabadhee as garagalee hojjetuu qaba ture akka natti fakkaatutti amma yoo achi garagalee isin hojjedhu isinitti mul'atu har'aaf kaadhifama isiniin jecha ittiin booharaa laayikii godhaa isiniin jaa. Viidiyoo biraatiin inshaallah haala sanii isin waraaba akka isinitti mul'atutti kun immoo marakkoon qabu shunkurtii keenya akkuma argitan kana baay'isuu hin barbaanne ittoo jiddugaleessa yoo hojjetu barbaada kasirrittillee jechuun akka hallichallee muluu hin taane diimallee sirriitti akka hin taane barbaree jiddugaleessa hojjechuu barbaada kanaaf shunkurtiin baay'isu yeroo baay'ee waxii diimaa hojjettanii kan isin jalaa daalachatuuf yoo shunkurtiin itti hir'ate yoo barbaree itti hir'ate shunkurtiin dirqama baa'achuu qaba yoo foon hojjettan jechuudha. Angara shunkurtii kiiloo tokko hin ga'u kan godhe gimmaasha taruun oolu garuu kiiloo hin ga'u jechuudha. Kanaafuu maaliif hin barbaanne sirriitti diimaa hojjechuu hin barbaanne waan ta'eef haguma kana sirriitti daqaqa godhee ciccira akkuma argaartan kana dhugaa dubbachuuf maashina shunkurtii tanaan dura isinii bitaa baay'isan amma gizee ofii barbaaduun dhabu isinitti fakkaata. Ka qarshii 6,500 tokko malee ka duraan qarshii 3,500 binni sun lammaffaa malee tokkoffaan isaa badee jira. An guyyaa meeqa guyyaa gabayaa deemuun daa'ima barbaadu fi kiyyaa barbaade jechuudha. Kiyyana jalaa tabalashee dhiyoo tana hin dhabee isin hordoftoota kiyyaa baay'ee aarii dhabee jennaan guyyaa hedduu deemee isa bituuf guyyaa 3 deemee hin dhabee hin dhufne. Isin jaasaniif harkaan ciraa jira akkuma argaa jirtan kanatti. Egas booda kallattimaan gara hojiitti deemna. Kun wasitti shunkurtii keenya cirannee bishaan of eeggannoo waan barbaaduuf timaatimallee shunkurtillee achumatti dhiqee bishaan keessa gannaqeetiin fidee maaliif istoofiin na bira jira waan ta'eef bishaan itti nama harkaa jiqas irratti olii gada dhufan jechuudha. Kanaaf achumatti viidiyoo maan alatti dhiqee qulqulleessee timaatimallee shunkurtillee fidee egaa shunkurtii keenya ciranneen booda timaatima firee 2 qofa dhiqoo dalaguu deema ittoo kana yookaan waxii kana kanaaf isallee ni faqafaqadha itti aansuun qullubbii adillee ni faqafaqa. Egaa gara tokkoon ittoo diimaa foon dhiqoo hojjannaa gara tokkoon immoo ruuza kenna. Kanaafuu hannu barbaachisu hundaa kun akka argaa jirtanii of jalaa xaragaa wanni kan ajajjeef irrallee yoo dhiqan rakkoo hin qabu jechuudha. Waterproofiidha waan ta'eef bishaan ofirra hin dhaabu mukaa miti jechuudha. Ka gubbarraa kun ka seeraamikaati. Seeraamika illee miti garuu akka sanyii saniiti. Amma distii irra kaa'een booda dhadhaa keessa buusa distii kana maaliif keessa buusaa? Haga tokko hin qabatu jechuudha. Distii normaal illee gizee bitattan jalqaba osoo ittiin hojjetin dhadhaa itti baqsaa. Yoo dhadhaa itti baqsitan distiin sun akka distii gizee kaawwaniititti hin qabatu jechuudha. Gubduu nama jalaa daftee distiin kamuu bira taa'aniitiin harkaan irraa gad taa'an jedhu garuu gizee itti waxii hojjetatan haa ta'uti distiiwwan tokko tokko itti gaggadaadhuuf gubulleen takkama jechuudha. Akkas hin taane amma itti baruu sodaadhee banuu edda kun waan margaa jirtanii miti kun haalli isaa itti dabaltan itti qannastan garuu jalqaba oofii fi oonii tana oofii fi ooniin bakkuma tokko jira bakka matuqe kana oonii godhee jira amma agartanii miti oonii gootanii immoo cinaa saniin paawur ka jedhu tuttani malee oonii bichaa gootaniif hin hojjetu. Kunin hunduu hojii mataa isaanii qaban natti fakkaata hundaafuu waan amma kan hundarra dhiisee oonirra godhee jira paawur ka jedhu gattuqa. Egaa paaworii tuqeen booda itti kan itti dabala. Osoo paaworiin tuqee yoo dabalaa ooltan achirraan socho'u lala. Onni hin magaruu haalli ittiin dabalu jechuudha. Maaliif firee paaworii tajaajiltu san hin tunne waan ta'eef kanaaf amma paaworii san tunna. Lala amma kana goone immoo muluu cufama jechuudha. Kanaaf jalqaba oonii goona. Amma fakkeenyaaf oonii goonee jirra. Deebinee paawor tajaajiltu san qubateen naannee iskiriinii isaa tachima san gaxxuun akkuma silkii tachi jechuudha. Kun yookaan nuun socho'u irraa nuun siqu ammaan tana
irra godhee jira. Paawurii irra goonan paawuriin isaa dhumni isaa 35 30tti 25tti gad deebisuu ni dandeettan akka barbaadanii qannafatu dandeettanii. Namoonni akkamii gaarummaan isaa jettan ani hin beeku wallahi gaarummaa fi badooma isaa hin beeku ani viidiyoo marratti viidiyoo ጊዜ hojjedhu kun inni qulqullaayaa wanni mastaawotiin qulqulleessan san iyyoo qulqulleesse viidiyoonaaf amma istoofii kaawwan irratti yoo fayyadamu istoofiin ni xuraawaa dafee ni zaaga jechuudha. Kan mootu mastaawotii waan ta'eef ni qulqullaa kanumarraa kan ka'e kana bite waan ta'eef gaarummaaf badooma isaa ani hin beeku namni fayyadamtanii argata yoo jiraatan na barreessuu dandeettanii odeeffannoo hin taane isinii kennuu hin barbaadu amala kiyyaallee miti irraan beeku gaarummaaf toluma isaa jechuudha. Qarshii meeqa warri jettan istoofichi qarshii 10,000 bitanii lammaffaan isaa qarshii 8,500 9,500 illee kan jedhanii jira waltaraa saayiziin isallee guddaa diqqaa qaba jechuudha. Kanaafuu haala saniin isinii ibsa waan beekurraa isinii ibsa gatii isaa isinii ibsee jira ani 10,000 xireen bite garuu ka 9,500 jedhan illee ni jira ka saayizii diqqaa sun amma kanuma ta'ee 8,500 kun saayiziin isallee guddaadha tokkoffaa jedhanii natti gurguranii qarshii 10,000 jechuudha. Egaa Oromoo isaa walumaan laallaadhaan kenna egaa sitti danfeen booda gara distiitti aantutti illee galabanna. Egaa kidaan isaanii suni tuni PC 3 firee 3 harraafan ka guddaatiif ka itti aanutti dalaguu deema. Xiqqishuu yoo shiroof taate malee xiqqoodhaa yookaan hojii itti baafatuuf taate as keessatti illee ni danfifna jechuudha dhadhaa kana akkuma as keessa danfisne kana kunoo agartanii oofiin bakkuma takka jira amma fakkeenyaaf cufamee jira amma oonii yoo gootan oon ta'etti barreeffamni hin baatii miti saniin booda paaworii tuttan jidduudhaa nama bishaan irra isin jala xab jedhe kunoo amma banee jira jechuudha paawor kan jedhu kana tuqee taayim irrallee godhatu dandeettan taayim irra gootan 30 isinii kennaa 30 san daqiiqaa 30 walakkaa eegee seen cufa ofii isaatii jechuudha. Wanni guddaan namni ጊዜ godhanuu na mudate bishaan irra bu'ee jennaan bishaan san irraa xaraga jedhee carqiinoo irraa akkana xaragu bakka biraas jalaa tuqa jechuudha. Tachi san tuquun qabdu jalqabuuf eeggannoo godhuu qabda bishaan akka irra hin buunetti jechuudha. Wanni ati qulqulleessuu qabdu eegattee gootee raawwattee geessiteen booda malee yoo gadi tuqxe bakka barreeffamaa sanniin hojii isaa hojjeta jechuudha hundisaatu fakkeenyaaf agartanii hundisaatu bishaan irraa xaraga jettee osoo amma carqiin kana gadi tuqxe hin banama hunduu jechuudha. Gadi tuqxe sun jechuudha. Kanaaf dhumarra qulqulleessuu qabda. Egaa odeeffannoon ammaaf beeku kanumaa ka argee kunoo distii xiqqoo sanatti illee dhadhaa danfisee jira. Akka inni hin qabanneef kan itti danfisaa jiru. Kunoo shunkurtiin keenya timaatima qullubbii adiin hunduu qophaa'ee jira. Ammaan tana distii keenya irra keenya hojii keenya eegalla jechuudha. Hordoftoota kee viidiyoon kiyyaa har'aan tana daqiiqaa 20 akkas amma garuu walakkaa irraa deemee jirra. Yoo daqiiqaa 10 qofa isin hafee gadhumaa tura distii duwwaa irra kaa'ee jira akkuma yeroo gamu. Isinitti mul'ata jedheetii yaada itti lokkosee 26 irra godhee isinitti mul'ataami dhumni isaa 35 garuu 26 irra godhee zayitiitti godhee jira. Egaa zayitiitti godheen booda akkuma yeroo kamuu itti qadaadeetiniin haga tokko yoo inni ho'e shunkurtii keenyatti nadhaa. Egaa distiin tunoo akkamiin qabdu warra jechuudha amma sagalee amma irratti dhaa jira maaliif amma irratti dhe dura ጊዜ hojjedhu sanii sagaleen ijoollee sagalee maal jira ammallee kunoo mana qaraatiitii galanii haasaa jiranii ani bakka taa'ee viidiyoo irratti sagalee irratti dhaa jira jechuudha. Xiqqoon rakkisaa bar viidiyoo ጊዜ hojjetan amma eega qullubbii fi zayitii waliin kenneen booda shunkurtii itti naqee jira. Shunkurtii keenyatti naqee waliin ga'ee jira kunoo akkuma argaa jirtan kanatti itti qadaannaa kaga asaanoo kanatti mootu ruuza hojjannaa garuu isa dura qo'e harkaan irra gattaa'uun qabu maaliif tokkoffaa akka distii kaanitii miti tunni keelii haa taatu malee garuu yabbuudha maashaallah saniif waan tokko jaaladhanii fuudhanii beektanii barbaree aganaa ga'e itti godha barbaree itti guddisuu hin barbaanne qayyooxii guutumatti qayyooxii sanillee miti garuu allicallee miti jiddu galeessa hojjetuudha haga qulleetiin keenyaa bichaatu asitti foon keenya ጊዜ mummuruu jalqabsinitti agarsiifne maaliif daqiiqaan baay'ee dheerata jechuudha viidiyoo lama walitti waan ta'eef ka daftaraatiif kana asitti mummuree geessa jira wanni isinitti mul'atu jiru yaada saniin booda foon isaanitti keessa irraa naqee irraa lolla'uu fi walitti qabee baasee jira asitti mootu amma maal godhu weda wanni faqafaq weda kaarotii kan ammoo ruuzaa kaarotii maafi shunkurtii qofatti goona waan ta'eef kunoo asirratti jira shunkurtiin kunooti kaarotiilleen kunooti. Egaa sin booda ruftee distiitti antuna irra kennee isillee eegatti banneen booda zayitii keenyatti qinya san dura garuu distii waliin dhahuu qabna harkaan irra gattaa'uu hin qabdan. Nama jala mulumallee hin qabduu miti ni qabdi garuu harkaan irra gattaa'uu hin qabdan jechuudha. Harkaan daftanii waliin dhahu haga sawanni isaa suugorra achi dabarutti
sirriitti harkaan irraa gadi hin taa'in ayyatti malee bareeda maashaallaadha. Akka kidaan isaanii san hin qabdu wallaahi hin qabdu akka kidaan isaanii sanii garuu harkaan irraa gadi hin taa'in ayyatti malee jechuudha. Kidaan isaanii amma raanii faa yoo rakkate yooma san jalla battalli isaa yoo rakkataa meesiin akkas hin taatu itti dalagee jira hundumaafuu kun argaa jirtanii. Ansagalee amma irratti dhaa jira malee viidiyoo dura hojjedhee geesseera mireessaniif isinitti himaa jira. Kanaaf harkaan irraa gadi taa'uu hin qabdan gisee suugoo hojjettanu. Egas booda bishaan gizeetti kallastan immoo normaal akkuma distii kaanitti haa ta'uuti immoo harkaan irraa gadi taa'uu hin qabdan. Asitti kaa zaytiin keenya gadanfeen booda shunkurtii fi kaarotiitti godhee jira. Saniin booddee asitti bishaan dhiquu xaxxabirra godha isaan lamaan irraa haayilii qaba dhiqoosi 35 irra faaya irdiitti godhee jira. Irdii eegatti godheen booda bishaan itti kallasa jechuudha akka ruuzaa kanatti. Kaan immoo jidduudhaan laalaa jira soogoo keenya timaatima illee itti godhee jiranii argitanii. Egaa dhiifama isiniin jedha dugda isinitti galee inshaallah gizeetti aanu immoo achi as garagalee biffee dhiqoo akkana sissee duuba san dhaabadhee achi as garagalee isin hojjedha har'aaf dhiifama isiniin jecha. Egaa suugoon keenya bilchaateen booda jalqaba lafee itti godha noormaalii kanuma itti godha. Garuu gizee akka lafeen daddafee bilchaatu gootanillee addatti bishaan xiqqiceen distiiktii jechuudha. Akka kanaan duraan viidiyoo isin waraabesanitti yoo inni dhiqoo hoof jedhee itti naquu dandeettanii akkanatti illee itti naqxan sa'aatii fudhata malee ni bilchaata jechuudha. Foorreetii waan ta'eef ni bilchaata. Foon horii yoo ta'e garuu baay'ee nama rakkisaan hin jaalladhu foon horii sana hojjechuu dafee hin bilchaatu. Haala kanaan itti goonee jenneen booda asitti ruuzii keenya qopheeffannaa. Adada hojjennuun kan irraa xaxxaragaa deemne bakka hojjennu sana amma ruuzii haganaa ga'uutu akka fidee jira. Bishaan kiyyatti naqee kan lafadhee achillee foon itti galchaa jira. Hordoftoota kiyya viidiyoon kiyya gara xumuraa gahuutti jira. Hunda keessan warra gammaana waliin turtan laayikii sheer gochuu hin dagatinaa. Viidiyoo babbareedaa qimamiiwwan garaagaraa egaa gosa waan hedduu akkaataa mixmixaa manuma keessatti haala salphaan qopheeffachuu dandeettan qimamii shaayii mi'eessituu ittoo diimaa mi'eessituu allichaa egaa waa hedduu inshaallah akka irra deebii akka haaraan isin hojjedha. Laayikii yoo isin gootanii viidiyoo kiyya bareedan ilaalaa jirtanii galatooma ulfaadhaa hamilee natti horuun keessan hedduu natti tolee jira. Kanaafuu ammallee laayikii godhaa isin hin jaa har'ammootu wannan balleessoo jiraate wannan hojjedhu sun kolbatti mul'ataa hin jiru kaameraa dugda kiyya duuba kaa'ee jechuudha. Achi as garagalee hojjetuu qaba ture. Akka isin jalatti aansuun immoo dura lafee itti goonee amma foon itti godhatti jira. Egoleen ga'een booda kaa yoo inni bilchaate walitti deebina jechuudha. Hordoftoota kiyyaa yoo inni bilchaate immoo maal goona soogiddaa fi yookaan ashaboo fi mi'eessituutti goonee irraa buusuu qofa inni biraa inni itti goonuu hin jiru. Asitti immoo bishaan keenya danfuutti jira akkuma argaa jirtan san ruuzallee itti naqnee jirra. Maashaallah tabaarakallaa gara xumuraa gahee jira. Kunoo isinitti mul'ataami. Ruuziin keenyallee bilchaatutti jira. Kunoo malee isinitti agarsiisa. Asitti amma kaamunii fi qaaraa keessa buusna. Kaamunii soogidda yookaan ashaboo garuu xiqqoo qooyee xiqqoo isii xaawwanni jedhu. Asitti illee kunoo diimaan keenyas bilchaatutti jira. Kunoo ni mul'ata mastaawotii keessaan hubanuun hin barbaachisu gara dhumaatti isinitti agarsiisa. Asitti qimamii ruuzaa yookaan kaamunii kunoo haga takka itti bittinneessaa asirratti ruuza irratti. Ruuzii qimamii kana yoo ittiin godhee mi'eessituu kana yoo ittiin godhee namatti mi'aawu akka kiyyatti daakaa mallee ta'uu danda'a jirallee ta'uu danda'a sun rakkoo miti anamma jirametti godha. Sagalee kiyya dhiifama. Namatu mala jiraatutti sagalee dubbataa jira dhiifama ittiin jecha. Egaa kunoo agartanii taayimerri kaa'uu dandeettanii istiimillee jedhaa firii jedhaa waa hedduu jedhaa asirratti paawar ka jedhu kana akka itti bantan. Foonii kana keessa irra godhatanii paawarii bantan gizee bantanu. Anillee yeroo jalqabaatiif kunoo irratti hojjedhee wannan viidiyoo hojjedheef osoo sirriitti haala mijeessin nama na gaafate waan jiruuf jechuudha. Waraabbiin viidiyoo akkasuma bareeda miti. Jechuun waan hojjedhu kun guutumatti isinitti mul'ataa hin jiru jechuudha. Jalqabarra kan waraabessuun sanii fi yeroo itti aanu ni fooyyessa jechuudha. Egaa ruuzii keenyatti illee waan barbaachisu goonee jirra. Asitti illee kunoo akkuma argitan kana maashaallah bilchaataa jira. Ammaan tana kunoo gara xumuraa gahee jira. Achis isinitti agarsiisa. Jalqaba ruuza isinitti agarsiisa. Ruuziin keenyallee bishaan fixatee gahee jira. Onni kana jechuudha gurree isaa irraa ol bantan infaalotiin isaa istoof irratti gannama harkaa jiga. Diimaan kun illee gahee jira. Ashaboo itti godhee mi'eessituu ittoo diimaa itti godhee jira. Saniin booda waliin dhufnee xiqqoo deegaa shanii takka tursiisnee irraa buusna. Egaa dhimma irraa buusneen booda istoof
Saanii nyaata ittiin ijoolleen mana barumsaa deeman kun akkasumas daftara boorsaa irratti argatta wantoota kana hunda viidiyoo tanaan durallee boorsaa argaa jiraattan sirriitti saniif beekuu isaa isin ilaalaa viidiyoo sanii kun ammaan kan ilaalaa waliin nyaata viidiyoon haruuji sanqaata dhaamsee inni masmara sadii walitti of tuumsa yeroo barreeffama irra deebi'ee kun wal galtanii kan cufameera kun akkana masmara sadii kan jedhe kun immoo barreeffama irraa kan beekamanii irraa buusuutu jechuudha. Masmara sadiin saniif akka gadi aanu sanitti haa ta'uti amma soqiitti irraa buqqisee kanneen qulqulleessa jechuudha. Agartanii hotiin akka irra faca'e bakka mara. Ani kichiniin bakka hedduu kana aarsuuf hotii gisee hojjedhu gisee mara girgiddaan balleessa akkanatti ka faca'uun jechuudha. Kun immoo ni xaragara akkoo hin qabu. Istoofillee irraa xarannaa soqqeettis irraa buqqisnee xaranna garuu akkanatti miti girgiddaa ilaala waan inni fakkeesse girgiddaa dhiyoo makana dibee qalamiisa. Yeroo jalqabaatiif illee qasitti hojjedhe haa ta'uti ka gaasiitii waan ta'eef rakkoo hin qabu ibiddallee inni dhiqamas irraa xaragamalleedha. Akkana isin caarrofti kee viidiyoon kee karraa kanumaan xumurameeti jira viidiyoo biraatiin inshaallah walitti deebinaa hangistu hundi keessanuu bakkuma jirtanitti fayyaa keessanaa bulaa hundi keessan ulfaadhaa galatoomaa warri feetanii chaanaala kiyya hordofaa jirtan warri sheer godhaa jirtan warri koomentii barreessitan warri meeshaalee garaagaraa ordanii na biraa godhattan hundi keessanuu galatoomaa ulfaadhaa yaa rabbii aadaa muraada keessan isin haa guutu isin jecha egaa sagaleen kiyyallee gadi jedhee jiraniin beekaa dhiifama sagaleefillee viidiyoo gisee waraabullee akka duraanitti sirriitti hin waraabne hundumaafuu dhiifama guddaan isinin jaa yeroo itti aanu haala bareedaa ta'een isinii dhufa kunoo ruuzni keenyallee nyaataaf qophii ta'e ammallee deebiidhaan isinitti agarsiisa hojiin diimaan keenyallee waaw maashaallah tabaarakallaa kunoo akkana ta'ee jira yaa unfaalutti waan ta'eef distiin keessan hin xaranne haa ta'uti kana laayikii godhaa hundi keessanuu viidiyoo kana akkuma argitaniin akkuma isin bira ga'een akka yuutuubiin na facaasu laayikii gochuu hin dagatina halkan keerii keessanaa bulaa yeroo itti aanu walitti deebinaa baay'ee